Hello, akkam jirtu barattoota nagaa keessanii iddoo isin jirtan hundumatti nageenyi Waaqayyo isiniif haa ta'u. Har'a barnoota ji'oogiraafii qabiyyee barattoota kutaa 12ffaa fi barattoota reemediyaalii yuunivarsiitii seentanii jirtaniidhaaf boqonnaa 5ffaa ji'oogiraafii isiniif qabadhee dhiyaadheera. Ana waliin ta'uudhaan akka qayyabattan gamanumaan isin affeera. Egaa barattoota boqonnaa kana keessatti dhimmoota diinagdee fi sustainable development jedhu kan waliin ilaallu yoo ta'u, barattoota bara 2017tti qormaata intiraansii seensa yuunivarsiitii fudhataniifis viidiyoon kun baay'ee barbaachisaa fi bira darbamuu kan hin qabne waan ta'eedhaaf ana waliin akka qayyabattan gamanumaan isin yaadachiisa. Kun GO Lesson 17 TUB'dha. GO Lesson 17 TUB share, like fi comment gochuun dagatiina. Choose the correct answer from the given alternatives. Question number 1. Which of the following is not a primary economy activity? Toora xiyyeeffannoo primary economy activity kan ta'e kamidha? A. Farming. B. Mining. C. Teaching. D. Fishing. Question number 2. What is the main focus of primary economy activities? A. Industrial production. B. Direct use of natural resources. C. Information technology. D. Marketing. Question number 3. Which sector transforms raw materials into finished products? A. Primary. B. Secondary. C. Tertiary. D. Quaternary. Question number 4. What is the key characteristics of renewable resources? A. They are unlimited. B. They regenerate over time. C. They are man-made. D. They cannot be depleted. Barattoota ana waliin qayyabachaa jirtu miti baay'ee gaariidha. Primary economy activity kan hin taane the only teaching, whereas farming, mining, fishing warri jennu primary economy activity dha. The answer for question number 2 is B. The direct use of natural resource is a primary economic activities. The third, again, secondary economy activity transforms raw materials into finished products. For example, farming of wheat is primary economy activity. Then, by adding value, gatiitti dabaluudhaan qamadii lafa qonnaa irratti qotame tokko geejiba ta'uu danda'a, humna namaa ta'uu danda'a. Kana irratti daballee warshaa geessine gara daakuutti, daakuu fuunee gara daabbootti geggeessuun sun maal jedhama? Primary economy activity irra gara finished goods, secondary economic activity tti jijjiirra jechuudha. So the answer is B. The characteristics of renewable resource are regenerate over time. Amala qabeenya uumamaa irra deebiidhaan haaromfamuu danda'anii kan ta'e yeroo yeroodhaan of haaromsuu isaaniiti. So the answer is again B. Question number 5. Which of the following is non-renewable resource? Non-renewable resource kan ta'e kami? A. Solar energy. B. Wind energy. C. Coal. D. Water. Question number 6. Why is sustainable resource use important? A. To ensure long-term availability. B. To promote industrialization. C. To increase immediate profits. D. To eliminate all resource use. Question number 7. Which economic system relies on customs and traditions? A. Capitalism. B. Socialism. C. Traditional economy. D. Mixed economy. Question number 8. What is the defining feature of capitalist economy? Amala dinagdee capitalistii kan ta'e kamidhaadha? A. Government ownership of resources. B. Profit motivate and private ownership. C. Equal wealthy distribution. D. Absence of competition. Good. Barattoota non-renewable resource kan ta'e dhagaa cileeti. Dhagaa cilee, petrooleemii fi gaasiin uumamaa non-renewable ta'u yookiin immoo humnoota hin haaromfamiin ta'uu jechuudha. Whereas solar energy, wind energy fi watariin
renewable resource yookiin kanneen haaromfamuu danda'anidha. Question number 6. Why sustainable resource use important is to ensure long-term availability. Yeroo dheeraadhaaf itti fayyadamuu akka dandeenyuudhaaf qabeenya uumamaa kunuunsuun barbaachisaadha. Kun immoo sustainable resource utilization jedhama. Question number 7. Traditional economy relies on custom and traditions. Custom values, traditions, aadaa, ilaalcha irratti kan hundaa'edha. Traditional economy kan jennu. So the correct answer is C. Question number 8. Profit motive and private ownership is the feature of capitalist economy. Gabaa kapitaalistii keessatti inni guddaan xiyyeeffannoo kennamuu fi bu'aa fi qabeenya dhuunfaa godhachuudha. Bu'aa buufachuu akkasumas qabeenya dhuunfaa qabaachuudha. Question number 9. In a mixed economy, economic decisions are made by A. Only the government, B. Private businesses, C. Both government and the private sectors, D. Foreign investors. Question number 10. Which of the following best defines sustainable development? Sustainable development in sirriitti kan ibse kami? A. Limited use of resources. B. Development without environmental impact. C. Meeting present needs without compromising future needs. D. Industrialization at any cost. Question number 11. What is a key goal of sustainable development? Kaayyoo barbaachisaa sustainable development kan ta'e kami? A. Rapid economic growth. B. Resource conservation. C. Population reduction. D. Technology dependency. Question number 12. Which of these is a social aspect of sustainable development? A. Biodiversity protection. B. Economic growth. C. Equal access to education. D. Energy efficiency. Barattoota ana waliin qayyabachaa turtanii baay'ee gaariidha. Mee gaaffilee 9ffaa irraa hanga 12ffaatti jiran waliin hojjannaayitii xiyyeeffannoo keessan ana waliin taasisaa. Sirna diinagdee wal makaa keessatti murtoon kan inni ta'u qaama mootummaa fi abbootii qabeenya dhuunfaatiin. So both government and the private sectors are decision makers in mixed economic system. As a result, the correct answer is C. Question number 10. Sustainable development can be defined as sustainable development is a meeting of present generation needs without compromising the coming generations' ability to meet their needs. This is known as sustainable development. So C is the correct answer. Question number 11. Resource conservation is a key goal of sustainable development. So B is the correct answer. Question number 12. Equal access to education, equal access to water, equal access to all developmental projects is said to be social sustainable development. Social sustainable development focuses on equity of resources. Social sustainable development gaafa jennu qabeenya uumamaatti walqixaan fayyadamuu lammiileeti. So equity of keessaa qaba. Equal. As a result, C is the correct answer. Question number 13. What has been a major challenge to Ethiopia's economic growth? Sirna guddina diinagdee Itoophiyaa irratti dhiibbaa guddaa kan qabaatu isa kan? A. Lack of natural resources. B. Rapid urbanization. C. Political instability. D.
technological advancements. Question number 14. Which sector dominates Ethiopia's economy? A. Agriculture. B. Manufacturing. C. Services. D. Mining. Question number 15. Ethiopia's economic development policies focus on A. Industrialization. B. Resource exploitation. C. Sustainable development. D. Population growth. Question number 16. Globalization is primarily driven by A. Isolationism. B. International cooperation. C. Nationalism. D. Resource depletion. Deebiin lakkoofsa 13ffaa. Major challenge of Ethiopian economic growth is political instability. Tasgabbaa'uu dhabuu siyaasa Itoophiyaa keessa jiruu rakkoo guddina diinagdee Itoophiyaati jechuudha. Agriculture is the backbone of Ethiopia's economy. Why? Because more than 85% of the people are depending on agriculture. Question number 15. Sustainable development is a development in which Ethiopian economic development policies focus on. Poolisiin guddina diinagdee Itoophiyaa kan inni irratti xiyyeeffatu sustainable developmentidha. So the correct answer is C. Question number 16. Globalization is primarily driven by international connectiveness, link, so international cooperation, by the advancement of technologies. So correct answer is B. Question number 17. What is a positive effect of globalization? Bu'aa globalization kan ta'e kami? A. Cultural homogenization. B. Economic isolation. C. Technological advancement. D. Loss of biodiversity. Question number 18. A negative impact of globalization is A. Increased trade. B. Environmental degradation. C. Economic growth. D. Cultural exchange. Technological advancement is a positive effect of globalization. So the correct answer is C. Bu'aa globalization kan ta'e ammayyeeffamuu teknooloojiiti. Environmental degradation is the negative impact of globalization. Chaanalii keessan Geo Lesson 17 Tube waan daawwattaniif galatooma. Geo Lesson 17 Tube chaanalaachun sila gobanyaachuu አመሰግናለሁ። Geo Lesson 17 Tube chaanalii milkoomina egeree dhalootaaf dhimmu